oduu meetrooloojii Dr. Roobaan bokkaa roobsuu akka danda'an dubbatan. Machooftee mana dhugaatiitii baatee gabaa walakkaattitu fincaan fincooftu maal namana ni maraatte gaafa siin jedhan lakki shaakala bokkaa roobsuuti. Abiy si qamaasisee cabsii maal goona gaafa jettuun bokkaa. Mudannoo namoota tokko tokko sababa rooba yeroo maleeti. Du'a yeroo maleef rooba yeroo malee sinaa baraaru. Oromoo koof wanti rooba yoo jiraate rasaasa qofa. Rooba gidduu kana shawaa kaabaatti argaa jirtan anatu ashawoo duumessatti godhee roobse. Osoo zayita si gargaaree shiroo nuuf roobsita kaa'abbe. Kanaa booda poolisiin si reebuuf gaafa sababa dhabu kaleessa maaf rooba baqatta. Halkan haadha warraa kee wajjin utuu rafaa jirtu gaafa bokkaan roobuu jalqabu kai abiyyi nutti dhufe. Utuu akkasitti fiigdee bokkaa baqattu gaafa waraanni si argu eessa haadha kee dhaqxa badhaadhinaa mormu keeti moo? Ila rifeensa abtaamu san argite miti bokkaan roobseetu biqilche.